natu si sossobare simboodhaa fi bareedaki caalchise anatu maqaa kee waame leellise simboodhaan hamzaya leellise anatu maqaa kee waame leellise simboodhaa fi bareeda caalchise anatu maqaa kee waame leellise maakii gabbattee قولي ما شاء الله ما شاء الله زي أنا مكاكي وامي للسي سيبونا مريد دا جارجسي أنا مكاكي وامي للسي والأمناري كمتي والأمناري هارون هرمايا سيت ناني guys hedduun isi yaade bar taap godhu in raanfatina mana kana gisee hedduun irraa gubachaa oola amma akka nurraa gubatuuf hin ayyaminaa fi okay copy link godha guys hi Ali yeah tap copy link in raanfatina mana kana gisee mana kana akka duraanitti guddachuu qaba manni kun namoonni hedduun jaalawwan qaqqabamtan natti fakkaataa jira tiktokii kana gubbarratti na akkamii jechuun jaalalaan fakkeenyaaf amma jaalaltii isii maaliif gaaffii reefu tana maaliin gaaffiin armaan irra haasawni jaalalamoo maal hundi keessanuu gaaffii sadiidha silaa kan hin hangaayewwanni jee jaala jettanii barreessitan na jaalaan qabamtanii jirtan immoo ganaa qabamuu deemtan jaarsa gaarii yoo argattanii feeta jaarsa gaarii yoo argattanii feetaayi amma na fedhu amma hin fedhu garuu yoo gaarii ta'e gaarii ta'uun fifisa gabar gaarii ta'uun anaa fi miti mataa isaatiif gaarii ta'a malee ilmi namaa tokko gaarii gizee tokko mataa isaatiif gizee batus mataa isaatiif waan hundi mataa isaatiif gaarummaan kan isaati waluma keessa natti fakkaata saadiqeeyye maalinni ani ammaan tanaahu natti jirti jechuu barbaadde maaltu sitti jira abbee maaltu sitti jira boni boontuu jaalalaa amma namni as biratti hundi keessanuu amma jaarsanii qabdani wal fuutanii jirtani amma isin guys mee namni tiktok kanarratti wal xabbasee ni jira garuu wal xabaabbasaa jirtan tiktok kanarratti hay ambar kana dhibe maal ni beetani ani qabsaa'utti jira waayizanii ani qabsaa'utti jira waa'ee oromoo naasawa kun beetanitti akkuma na beetanitti uummata kiyyaaf sagalee ta'a qabsaa'onni isiniin ajaa'ibne gar qabsaa'onni oromoodhaa isiniin ajaa'ibne በጣም itti nagarraman በጣም itti እና qabsaa'onni oromoo hedduun ajaa'ibni wal fuudhuun isaanii bareeda wal xabbasuun isaaniitis bareeda garuu akkaataan suuraa isaan itti kaan oh my goodness dhugaa akkaataan suuraa Jawaar Mohammad qabatee inninis qabatee ka'e
Eddaan namni wal xabbasaa jira qabsoo dhiisee. Anuma hooma kiyyan fiigaa jira eddaan dhiyeenya kanaan. Hooma kiyya ahaa namni wal xabbasaa jira eddaanu. TikTok irrattis namni wal xabbasaa jira. Hoo maaliifini anis jeetin yaadee aayee qoy xiqqishoo taa'uun qaba jee. Dhugaa hedduun ajaa'ibe Jawaarfaan ani jechuun hin jarjaran. Guys hin jarjaran qabsaa'onni keenya garuu. Duba qabsaa'onni keenya kun xabbasanii fuudhanii haani seerumanii gizee maakiin xiqqisho waa'ee jaalalaa haasa'uu fi dhufe walluma jaalalaa banne gizeen jee jaalalaa si qabe maakii jaalalti qabdeettan qoy ani jaalalti nan qabdu moo silaa silumaa ani jechuun naan galle bara hin qabduuni an bara amma dura intervii tokko irratti dubbadheen ture. Intervii tokko irratti gaafa tokko gaafan qabsoo takkatti seeniin qabsoo Oromoo gaafan feesbuuka gubbarratti dubbachuu ture tokko abdii shoo jaan tokkotu intervii na godhe waan Oromoon qabattee deemtu na gaafate intervii na gaafate maakii jaaleen hin qabda kana dura naan jee hin qabuun jee amma jaalala si qabee jira an jaaluma tanaa hin beeku jee waan madugaatiin dubbadhe bara hin beeku akkamitti jaala hin beeku jetti jaanii oligat wus na godhan ummanni jechuun sammuu akkasuma usee jalaa ta'e hin beeku jeetuma taa'e akkasitti ayyee geemii dhuftee warri geemii taphattu amma haasa'u bareedaa kanarraa adda namuu deemtire mihaanu. እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለሽ? ጠፋሽ ግን በሰላም ነው? ወይኔ በእናትሽ አለው እኮ እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰው ጠፋሽ እያለኝ ነው። ምንድን ነው ግን አለው እኮ ነኝ። ደግሞ በጣም አምሮብሻል። ወይኔ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እና ልንጫወት ነው። እሺ እስቲ ያዥ። ጉንፋን ይዞሽ ነው? አዎ ድምፄ ተቀየረ። እንዴት ነው ድምፄ? ማለት አሪፍ ነው ወይስ እንዴት ነው? ጉንፋን ይዞሻል ግን በጣም ጠፍተሻል። በሰላም ነው ወይ? አገባሽ ወይ? ሴቶች ሲጠፉ እኮ ሲያገቡ ነው የሚጠፉት። አብዛኛው ሴቶች ሲያገቡ ይጠፋሉ፣ ለስራ ይጠፋሉ፣ ለብዙ ነገር ህይወታቸውን ለማስተካከል ብዙ ነገር አለ። እዛ ነው የሚጠፉት። እኔ አሁን የጠፋሁት እንኳን አግብቼ አይደለም ሰው ሳጋባ ነው ያጠፋሁት። ሰው በየሰፈሩ ሳጋባ ማለት ነው። አክሰንት ቴንኪዩ ገለቱ ሙጫ tokko mana keessa jira ol fuudhee diriira akka kumtaaletti mana keessa deemu. ያ ኢትስ ጉድ dargaggeessa kaawwai qalbii irratti fuutti jaartiin qabu. Kai maal sin dandeenye miti. Kot. Sanafin. Ol fuudhetti humna kiyya agarsiisa uummatatti. Kai kot wallahi adabbiidha. Taaphiin haa godha. Adabbii qayyari jedhin kun hin taane. Akka kumtaalatti ol fuudhamu akka namaatitti ol fuudhama ki. Taaphii godha. akka kuntaalatti. Jijjiiriif hin ta'u maatu. Kota kumaan qaaraan nama hubachu gara qaba. Ispoortii siidaa adillee. Sadii seetaare akkanatti daara akkanatti nu fuudha. Akka kumtaalatti. Hop godhatu kan takka akka kumtaalatti. Ilaa. Waahid. ol fuudh. አረ ሙጫን ጃርቲ ቀባችሁ ደንዳ አረ ወይ asirra zoorta jedheen sodaate. Mucaan jaartiin qabu warri jaartii qabaa jettan. Maki jaartiin qabu maa ayyiri irratti qabda mucaan? ሶሪ ይምበኝ ነው Jaalallee iyyuu qabu dhiyoo kanaayyuu sagalee naataa jedhee laayivii dawaa barbaada fi turre laayivii irratti.
Jaartiin qabduumi. Kuni kamada buda be humnan qabu jira jirti kun ijoolleen koomentii jalatti. Daa'ila. Abo warri koomentii kun rabbi sodaadhaa mucaan adabbii malee booksa nyaadha kaaraatiin isin xafaxama. Mucaan haphiidhaa. Dhiirri barri shamarran koo dhiira qaqallaa kana jaalatti bar. Garaa jala kaatee rafuu barbaadde akka ashaangulliitti amma yeroo baay'ee ilaalamee shamarran ashaangulliitti mana keessaa qabdi. Dhiira qaqallaa kana akka ashaangulliitti irra maramtee rafuu barbaadde akka bofaatitti. Qo'i makki ijoollee isin warri shamarranii maaliif ashaangulliitti jaalattan? Ashaangulliitti anillee ni jaalladha. Mana keessaa illee hin qabu. Garuu ni jaalladha. Ni jaalladha garuu. Maaliif? Hin beekne garuu ni jaalladha. Natti tolti. Harka irra kaa'atta mobiila irra kaa'attee rafta. Innaan illaahi karta korran kaa'edha. Akkanumatti rafa. Maal jechuudha? Akkanumatti rafa. Hinde hoo dukkoon. Maal jechuu gaaffii warri shamarranii warra ashaangulliitti qabdan harka mobiila irra kaa'attanii raftan. Waan nuti qorruufi isin jechaa jiran. Warri koomentii deebisa shamarran guguddaan daa'immanii miti warri umrii 15 olii deebisa. Harka miila wallaa warra miila jedhe kanatti beeka jaalala jechuudha. Ashaangulliitti yoo miila irra kaa'atan namatti tola. Waanta kanneen kaa'edhu garuu gisa akka taate gizeen nyaata fa'aa nyaadhuu fi gizeen waatu dubbisu fa'aan jira miti akkanatti akka ilmootti jechuudha jalaan qabadheetiin akkanatti taa'ee wanni jaachu. Gizee rafaanillee gizee laftullee achiirratti ciibtee miila kana bakka kana ashaangulliitti irra kaa'attu namatti tola. Hirriba bareedaadha. Jaaladha. Piinkii fi diimtuun jaaladha. Guys, taaptaa guddaa. Bakka makiin xiqqoo daa'ima ta'uun ooltu egaa ashaangulliitti miila irra kaa'attee rafni jedhee ijoollee shamarranii koomentii jira. Shamarran daa'ima naanii jettu dhisi. Wallaa ijoollee shamarranii tokko jira kun amma takka harmeellaan akka jette makiin bakka xiqqoo hin geenne erga shamarranii. Guys! Kun ibsituuleen biiftuuleen akkas jedhaa jirti. Simoochuun qaba ture. Simoodha garuu amma sin adaba. Yes. Wani raffagaanni kunoo dugda garaa isaanii natti dhiistere.